Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Jaallatamtoota ijoollee Waaqayyoo, maqaa Abbaa, maqaa Ilmoo, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan tokkicha Waaqayyootti nagaa keessanii akkam jirtu? Waaqayyoon ayyaana isaa keessatti eegee guyyaadhaa kan nu dhaqqabsiise immoo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Gooftaan nu gargaaree guyyaa kaleessaa sagalee isaa akka dhageenyu carraa nu kennee fuula isaa oolle. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Nama nagaa baay'een keessan sagalee Waaqayyoo dubbachaa dhagahaa akka ooltan. Gooftaan inni ayyaana nu baay'isee sagalee isaa akka dhageenyu umurii nu kennee bara nu laate maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii yaaddattu miti torban darbee sagalee gabaabaa tokko isinii hireen ture. Hundumti keessaniyyuu akka yaaddattan nan amana. Waa'ee gaa'ilaatiif maa inni gaa'illi waan jedhu erga jalqabnee bubbulle egaa gooftaan nu gargaaree hunduma keenyayyuu gaa'illi maaliidha waan jedhu walii wajjiniin ilaaluu jalqabnee jirra. Gooftaa isa hundumaa danda'u kana galanni ulfinni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Akkuma yaaddattan waa'ee gaa'ilaa keessatti adeemsi gaa'ilaa ulfaataa akka ta'ee fi namni gaa'ila bakka ta'etti jalqabee bakka ta'etti akka hin dhiisne waan guddaa tokko akkan isinitti hime, waan guddaa tokko akkan isin keessa kaa'e nan amana. Gooftaa isa sagalee isaa ergee nutti dubbatee yeroo nuu kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa sagaleen koo yoo baay'ee furdate iyyuu tajaajilarra waan an ooleef malee rakkoon biraan jiru. Suutuma jenneetu gadi qabnee jireenya keenya isa biyya lafaa kanarra ittiin jiraannuuf akkamitti gaggeeffachuu akka qabnuu fi mana keenya yookaan abdii bultoo keenya isa boru ijaarran yookaan immoo gaa'ila keenya isa keessa jiraachaa jirru kan akkamitti baattannee amma mootummaa Waaqayyootti deemna waan jedhu wal keessatti dhaggeeffachaa walirraa barachaa deemna. Gooftaan nu gargaara. Mee mataa keenya gadi qabanneetu ganama kanas Waaqayyoo akka nu barsiisu yeroo qabnu kanarratti Waaqayyoo ulfina isaa akka mul'isu walii wajjiniin kadhannee jalqabna. Lafa kanarraa miillaan kan hojjettu samii kanarra immoo eenyummaan kee kan jiru yaa Waaqayyo Waaqa keenya sagalee kee ergitee ijoollee kee barsiisuu fi ijoollee kee gorsuu Waaqni beektu maqaa gooftaa keenya Iyeesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Iyeesuus Kiristoosiin galanni si haa dhaqqabu. Ati qulqulluudha galanni si haa dhaqqabu. Ati beekaadha galanni si haa dhaqqabu. Ati yaa Waaqayyo lafa hundumaatti warra si waammatanitti mul'atta galanni si haa dhaqqabu. Araara kee fayyaana kee keessa homtuu dhaabbachuu hin danda'u. Eegicha keetu nuu baay'ate, gargaarsa keetu nuu baay'ate. Abbaa nuu taate, abdii nuu taate, sitti hirkannee bara dabarre yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ijoolleen kee lafa jiran kanatti harka kee baatee har'aan isaan gahe. Gaafa dhibeen isaanitti dhaadatu, gaafa lolli isaanitti dhaadatu, gaafa Oromoonni seexanni isaanitti dhaadatu, harki gargaarsa kee odoo isaan irraa addan ba'iin baattee har'aan isaan geesse. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo ati guddaadha yaa Waaqayyo, ati beekaadha yaa Waaqayyo, ati danda'aadha yaa Waaqayyo. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Amma immoo sin kadhadhaa. Bultoo godhatanii warra mana isaanii wajjin jiraachaa jiran, bultoo godhachuudhaaf immoo yaa Waaqayyo warra dhama'aa jiran maqaa gooftaa keenya Iyeesuus Kiristoosiin ganama kanaati isaanitti dubbadhu. Yeroo gabaabduu qabnu kana keessatti sagalee kee isaanii ergi, mudhii isaanii jabeessi, hafuura keen isaan cimsi. Ergaan gara gurra isaanii seenu kun boqonnaadhaaf isaaniif haa ta'u. Ergaan gara gurra isaanii seenu kun nagaadhaaf isaaniif haa ta'u. Ergaan gara gurra isaanii seenu kun yaa Waaqayyo humna guddaadhaaf isaaniif haa ta'u. Inni ba'aa isaanitti ta'e maqaa keen isaanirraa lafaa dha'u. Inni gaaffii isaanitti ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya isaaniirraa haa harca'u. Nama ganama kana sammuu isaanii qabeenyi jiru. Jecha adda addaa gurra isaanitti kan dubbatu, kan isaanitti asaasu, lafa dhalatanii kan isaan wajjin manaa ba'e, lafa jiran kanatti illee kan isaanitti ergamu. Humni dukkanaa hafuurri abdiin kutanne sun maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kana kan isaanirraa hidhame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin oolummaa isaaniirraa kan fashalaa'e haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin mudhii isaanitti maramee inni jiru jawween sanyiirraa kan itti ergamu hafuurri tolchaa humni dhiiga bare maqaa gooftaa Yesuusiin kan isaanirraa diigame haa ta'u. Humni kee ulfinni kee ijoollee kee wajjin haa ta'u. Harka nu qabi gooftaa, nutti dubbadhu gooftaa, anallee garbicha kee na gargaari.
dhugaa dubbii sagalee kee kana gurra ijoollee keetiin akkan gawaati ayyaana naa baay'isi kootuu nu barsiisi maqaa gooftaa keenya Yesuusin jedheeti ameen. Obboloota korra deddeebi'inaan hin jedhinaati waa'ee gaa'ilaa yeroon dubbadhu egaa inni guddaan biyya lafaa kanarratti akkamitti gooftaa wajjin jiraachuudhaaf waan nu barbaachisu walii wajjiniin kan barannudha. Sila jalqaba gaafan barreeffamaan isinii ergee waaqayyo gaa'ila yookaan namaa kennaa yookaan namatti kennaa isiniin jedheen jalqabe yoo yaaddattan waaqayyo yookaan namaa kennaa yookaan namatti kennaa jedheen jalqabe. Mana namoota baay'ee yeroo laallu yookaan bultoo namoota baay'ee yeroo laallu baay'een isaa diigamaa kan nutti fakkaatan baay'een isaa abdii kutataa kan nutti fakkaatan baay'een isaa immoo garmalee foolii gaarii kan qaban kan urgaahan kan namatti tolan argina. Maaliifi odoon jedhin hin hafnu yeroo tokko immoo akkana jennee haasa'uun keenyan oolu jedhee isinii kaaseedha carraa dhagaa iddilii ofiiti midhaanii bishaan ofiiti waan baay'eedha komiin gaa'ila irratti ka'u. Jechi gaa'ila irratti jedhamu maqaa baay'ee qaba haasa'a baay'eetu irratti haasa'ama. Kun hundumtuu maalirraa ta'a yoo jettanii gaa'illi maalinni eessaa jalqabama eenyu wajjin jalqabama namni ani wajjin gaa'ila dhaabbadhu nama akkamiiti anoo nama akkamiiti waan jedhu of wallaaluu fi nama wallaaluun gaa'ila irratti akka waqqasnu yookaan akka himata irratti kaasnu akka nu godhu isinii kaaseen ture. Galateeffachuu danda'uu qabdu yoo waaqayyo gaa'ila gaarii isinii kennes yoo isinitti kennates. Isinitti kennateera taanaan gammachuu guddaadhaan simachuu danda'uu qabna. Naa baadhu naa fidii kootti mootummaa kootti naa galchi. Karaa keen fidadhee dhufa jedhee waaqayyo nutti kenneera taanaan baannee fi gooftaadhaa geessuu danda'uu qabna. Nuu kenneera immoo taanaanis waaqayyoon galateeffachaa jiraachuu danda'uu qabna. Isaan kana lamaan bara kamiyyuu akka hin irraanfanne adaraa guddaan isinitti kennadha. Har'agaa eenyu akka baratu hin beeku namni hundumtuu dhaggeeffate garuu natti tola. Irra jireessa namoonni gaa'ila jalqabuu barbaadan yookaan immoo gara gaa'ilaatti warri hin seenne sochii yookaan of annaqaaqaa of dadammaqsaa gaa'ilaaf ispoortii gaa'ilaa hojjechaa warri jirtan akkamittan gaa'ila dhaabbadha laata nama akkamii wajjinan dhaabbadha laata maalirratti hundaa'uu qaba laata namoonni jettanii jirtan gurra keessan bal'iftanii ganama kana akkana dhaggeeffattan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Dhiifama guddaa mee ana wajjiniin gaa macaafni amma ammaatti namaan galle tokko namoonni waa'ee macaafa kanaa hin beekne macaafni kun bilginnaadha yookaan immoo waa'ee baalagee haasa namoonni jettanii beektan yookaan immoo maal jechuudha laata akkana taanaan waan jedhu namoonni yaaddanii beektanii macaafa weedduu caalu jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabna gaa macaafa weedduu caalu. Macaafni weedduu caalu jedhu kuni macaafa Salamoon barreesse akka ta'e beektu weedduu Salamoon isa weedduu caalu hundumarra kan caalu jedhamee beekama macaafichi. Waa'ee Salamoon yeroo biraan isinitti magaa Salamoon kun haadha manoota meeqa akka qabu akkuma kana immoo jaalallee jedhee haadha manaadhaan ala akkanumatti akka fiqranyaa isa jennu sana kan wajjin jiraate meeqa akka qabu macaafni kun bal'inaan dubbata. Ani garuu waa'ee Salamooniif waa'ee macaafa Salamoon odoon taane jireenya gaa'ila keenya ijaarrachuudhaaf maaltu nurraa eegama waan jedhu kanan giddu galeessa godhadhee isinii barsiisa. Boqonnaadhuma tokkorraa haa jalqabnu. Boqonnaadhuma tokkorraa jalqabnu lakkoofsa 4 irraan isinii dubbisa akkana jedha. Na fudhadhu sokki dafnee hin fiigna gara diinqa keetti na geessi yaa mootii. Nuyi durbootiin sittin gammanna in ililchinas. Jaalala kees daadhii waynii caalaa hin jajatna. Durbootiin hundinuu dhuguma si jaallatu jedha lakkoofsi 4 kun. Na fudhadhuu fiigi, na fudhadhuu sokki jedheetu jalqaba. Macaafni Amaariffaasaa akkana jedha. Saabeen kaante haalaa yeroo xaalla jedha. Kallattiidhaan isa Amaariffaarra jiru kana yoon as deebisee Oromeeffatti isinitti hime na harkisi si duuban fiiga jedha. Na harkisi si duuban kutee macaafa weedduutaa kana irra deebi'ee dubbisa. Na fudhadhuu sokki dafneen fiigna gara diinqa keetti na geessi yaa mootii. Nuyi durbootiin sitti hin gammannaa in ililchinas. Jaalala kees daadhii waynii caalaa hin jajatnaa. Durbootiin hundinuu dhuguma si jaallatu jedheetu dubbata.
Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa obboloota koo saabeen kaantee wala yeroo xaallau jedha. Har'a waa'ee macaafa weeddotaa kanan isinitti hima. Macaafni weeddotaa kun macaafa yeroo lama namoonni lama hubachuu danda'anidha. Tokko macaafni kun yeroo barreeffame eenyuuf akka barreeffamee fi eessatti akka barreeffame namoonni yeroo sana jiran beekan. Macaafni kun macaafa baalagee yookaan immoo macaafa bilginnaadhaan barreeffame kan taane beeku. Namoonni yeroo sana beekan, namoonni battala sana jiraatan yeroo macaafa kana barreeffamu warri beekan. Inni lammaffaan macaafni kun kan inni ittiin ife kan inni ittiin mul'ate bifa diraamaatiin. Taphattoonni diraamaa kana keessa jiran eenyuuf akka ta'an yoo beekne malee waa'een macaafa kanaa nuun galu. Taphattoonni macaafa kana keessatti yookaan immoo diraamaa kana eenyufaatu tawwane, eenyufaatu diraamaa kanarratti hirmate, maal fakkaatu waan jedhan kana yoo beekne malee haasa'a kana macaafa kana kallattumaan callisnee odoo dubbisne baay'een keenya gooftaa dhiifnee hammeenya foon keenya irratti kufuu dandeenya. Baay'een keenya immoo waan hin taanetti galuu dandeenya. Macaafni kun barumsa guddaa of keessaa qaba. Keessattuu namoonni gaa'ila dhaabbachuu barbaadan macaafa kana gadi fageessanii beekuu danda'uu qabu. Macaafa kana gadi fageessanii beekuu danda'uu qabu. Eenyudha ishiin na harkisi jettu kun yookaan immoo si duukaan fiiga ishiin jettu kun, sokka ishiin jettu kun yookaan immoo saabeenyi ishiin jettu kun eenyu ishiin eenyu duukaadha immoo kan ishiin fiiguu barbaaddu. Namni ishiin duukaa fiiguu barbaaddu kun immoo nama akkamiiti? Maaliif duukaa fiigdiyoo waan jedhu kana bal'inaan qaamaan wal ilaalaa gaaffiif deebii walii gochaa ta'e malee akka salphaatti barumsa beeknee irraa barannu natti fakkaata. Macaafa kana keessa kan jiru ishiin mucayyoon akkanatti haasoftu kun maqaan ishii Suleeminaaxos jedhamti. Mucayyoon kun diqaalaa kan dhalatte fakkaatte warra adii keessaa gurraattii taatee kan dhalatte gurraachummaa ishiirraa kan ka'e immoo obbolaa ishii gidduutti kan jibbamte, fira ishii gidduutti kan jibbamte, haadhaaf abbaa ishii gidduutti kan jibbamte, jibbamuu ishiirraa kan ka'e immoo kan ari'amtedha. Diraamaa kana kan taphate seenaa dubartii kanaati. Dubartiin kun Suleeminaaxos jedhamti. Inni biraa diraamaa kana kan taphatan dargaggeessa miidhagaa hoolota eegu tokkotu jira. Dargaggeessa miidhagaa baay'ee kan bareedu tiksee hoolotaa kan ta'e tokkotu jira. Inni biraa dubaroota akka aadaa akka qooqa biyya keenyaatti aqaaxaarii warra jedhaman dhiiraaf dubara warra walitti fidan. Salamoon qaxaratee kan bobbaafate aqaaxaarii Salamoon akka inni haadha manoota 300 ol fuudhu akka inni jaalallee 700 ol qabaatu kan godhan kanumaan mindeeffamanii kan jiraatan jireenya akkanaa keessa kan ba'anii galan aqaaxaarii warra jedhaman dubaroota kana bichaadhaan mindaa godhatanii dubara barbaadanii mootiidhaa kan geessan mootiin akka ittiin jira wajjin jiraatu kan godhan warri akkanaa diraamaa kana keessa jiru jecha. Jarreen kun jiru. Salamoon mootiin dubaroota kanarraa haadha manoota fudhatu, dubaroota kanarraa jaalallee fudhatu Salamoon mootiin jedhamus diraamaa kana keessa jira. Egaa akkuma beeknu inni guddaan kaayyoon inni guddaan ergaan inni guddaan mucayyoo gurraattii lafa onaatii eegicha wayiniitti qaxaramtee jirtu tokkotu dallaalota Salamoon kanaan Salamooniif haadha manaa akka ishiin taatu barbaadanii yookaan immoo jaalallee akka ishiin taatu barbaadanii warra ittisan. Akkuma kana immoo mucayyoon kun tiksee hoolaa tokko kan jaallatte, tikseen hoolaa kun immoo guyyaa hundumaa karaa ishiin itti qaxaramte wayinii eegdu kanarra bahee kan galu achitti kan argitu turte. Isa kana gaa gaa'illi waan harkisu qaba. Gaa'illi waan harkisu qaba. Namoonni gaa'ila duubaa maaliif harkifamu? Maal duuba harkifamu? Namoonni gaa'ila yeroo dhaabbatan maal duuba harkifamu? Waan jedhu laalla. Maal duuba harkifamu? Intalli kun ija ishee kan irra kaawwatte mucaa hoolota eeguu kanarra. Mucaa hoolota eeguu kanarra yaada ishee kaawwatteetti. Jaalala ishee mucaa hoolota eeguu kanarra kaawwatteetti. Dubaroonni Salamooniif intala kana marsan immoo isaanis ija isaanii mucaa kanarra kaawwataniiru. Lolli guddaan gidduu kana jira gaa. Lolli guddaan gidduu kana jira. Isaan intalittii Salamooniif geessanii mucichaan isaanii godhachuu barbaadu. Intalittiin mucichaan ishee godhachuu barbaaddi. Intalittii reeyyuu
mucichi intala ishii gurraatti lafa onaatii wayinii ishii eegdu kanaan isaa godhachuu barbaade. Jaalalli inni guddaan olaantummaadhaan kan irra jiru mucaa isa hoolota eeguu kanarra jira. Mucaa isa hoolota eeguu kanarra jira. Mucayyoon kun jaalala ishii mucaa kanarra godhatte odoo hin taane mucaa kanatu jaalala isaa mucayyoo kanarra godhate. Jarreen qaxaarota jennee nuti beeknu yookaan immoo Salamoonii fi nama geessaa oolan miindaa isaanii ittiin nyaatan kun immoo mucayyittii gara Salamoonitti garagalchanii ofii isaanii Salamoon wajjiniin mucicha wajjiniin jiraachuu waan barbaadaniif macaafni kun seenaa kana qabatu hunda isaa yoo dubbistan boqonnaa tokko kaastanii hamma boqonnaa isa dhumaatti yookaan hamma boqonnaa kudha lamaatti boqonnaa kudha ifama macaafni weedduu hojjetaa boqonnaa 8 qaba amma boqonnaa 8tti kan inni dubbatu isa kana jechuudha amma boqonnaa 8tti boqonnaa tokko kaastanii amma boqonnaa 8tti irra deddeebitanii yoo dubbistan waan isin kolfisiisu wayii argattu waan hammeenyatti akka isin jajjabaattan isin godhu wayii argattu waan immoo isin boosisullee achi keessaa argattu waan isin naasisullee achi keessaa argattu waan baay'ee argitu jechuudha. Waan baay'ee argitu jechuudha. Seenaan amma isinitti haasa'e kana boqonnaa 3-4 irratti argattu. Jarreen kun tikseen hoolaa kun akka inni jiru, mucayyoon kun akka ishiin jirtu, qaxaaronni kun akka isaan jiran, Salamoon akka inni jiru argattu. Baay'ee kan isin ajaa'ibu akka aadaa saba biyya macaafni kun barreeffameef yookaan immoo saba Israa'elitti aadaan sirbaa jaalala ofii aadaan itti mul'isu waggaatti jira walleedhaan isa nuti wallee jennu san sirbaan weedduudhaan jajuudhaan karaa adda addaa yeroon itti jaalala walii mul'isan jira. Boqonnaa 4 irratti yoo argitanii miidhagduudhaatii jedhee jajata mucaan hoolota eegu kun miidhagduudhaatii jedhee jajata ishiin immoo maal kootu miidhagaa jettee deebii laattiif gamaa gamana dhaabatu gaa inni achirraan hoolota eegaa ishiin immoo achirraa wayinii eegdi ijoolleen kun lamaan yeroo dheeraa wajjin jiraatu kanarraa kan ka'e wal jajatu na harkisi si duuban sokkaa mata dureen jedhu koo kuni maaltu harkisa gaa'ila waan jedhu akka adda baafannee beeknuuf nuyi warri gaa'ilatti seenuu barbaannu maaliin harkifamna keessattuu bara kana namoonni baay'een isaanii tokkoffaa bifaan harkifamu malkii isa jennu san miidhagaadhaa miidhagduudhaa shurrubbaa qabaa dheeraadhaa gabaabaadhaa ilkaan kaarruudhaa funyaan qajeelaadhaa wantoota baay'eetu gaa'ilatti harkifamanii seenanii yeroo gaa'ila keessa seenan inni isaan ittiin harkifamanii seenan sun jireenya ta'uu didee yeroo manni namaa diigamu argina. Macaafni fakkeenyaa boqonnaan 6 lakkoofsi 25 fi boqonnaan 31 lakkoofsi 30 akkana jedha. Walii wajjiniin dubbifna. Tokkoffaa namni maaliin harkifameetu gaa'ila dhaaba kan jedhuun isinii ibsaa jira gaa. Bifaan harkifameetu gaa'ila dhaaba. Bifaan harkifameetu. Isinillee mucayyoo bareedduu tokkoon argadhe mucaa bareedaa tokkoon argadhe jettanii bifa giddu galeessa warri godhattan sirriitti na dhaggeeffadhaa. Bifa giddu galeessa warri godhattan sirriitti na dhaggeeffadhaa. Gaa'illi kan inni hundaa'uu qabu bifarratti ta'a laata. Macaafni qulqulluun bifarratti hundaa'uun bayeessa moo bayeessa miti nuun jedha laata. Walumaa wajjin ilaallu boqonnaa 6 dubbisa. Boqonnaa 6 dubbisa lakkoofsa 25 kaaseen dubbisa. Gorsa akka ta'e macaafni fakkeenyaa kun macaafa gorsa akka inni ta'e hundi keessan iyyuu beektu amma waan ani xiyyeeffadhee jiru barumsa gaa'ilaa irratti waan ta'eef waa'ee macaafichaa irratti xiyyeeffadhu yeroo baay'ee waa'ee macaafichaa irratti xiyyeeffadhu sababiin isaayyuu gaa'ila irratti xiyyeeffadha waan ta'eef garaan kee miidhagummaa ishii hawwin ijashees simbooji'in dubartii halaleen buddeena tokkoon qacaramti isheen abbaa manaa qabdu garuu nama qabeenya qabu in adamsiti jedha. Wubat garaan kee miidhagummaa ishee hin hawwin jedha lakkoofsi 25 kun miidhagummaa ishee hin hawwin. Irra deebi'een dubbisaa boqonnaa 31 isinii dubbisaa. Egaa macaafan qabdanii waan ta'eef yeroo baay'ee teessanii macaafa dubbisuu waan hin dandeenyeef otoo soofti koppii isaa waraabbattanii
eerfooniidhaan gurra keessanitti suuqqattanii macaafa qulqulluu kana dhaggeeffattanii yeroo inni isin dubbifamu natti tola. Lakkoofsi 30 akkana jedha. Boqonnaa 31 lakkoofsi 30 immoo akkana jedha. Baay'ee namatti tola. Simboon namarra hin dabarti. Miidhaginnis nama hin gowwoomsiti. Dubartiin Waaqayyoon sodaattu garuu hin jajamti jedha. Simboon maal jechuun moges isa Amaariffaan jennu san. Simboon namarra hin dabarti. Miidhaginnis nama hin gowwoomsiti. Dubartiin Waaqayyoon sodaattu garuu hin jajamti jedha. Ishi gaa'ila yeroo dhaabbannu bifa irratti hundaa'uun barbaachisaadhaa ree? Bifa laaluun, mataa laaluun, funyaan laaluun, ilkaan laaluun, dhaabbii laaluun barbaachisaadhaa ree? Yoo jenne macaafni qulqulluun maal jedha? Hin darbaa, simboon hin darbaa, miidhaginni hin darbaa, kan hin dabarre Waaqayyoon sodaatanii jiraachuudha. Kanaafuu gaa'ila keenya giddu galeessa godhannee hundeeffachuu wajjin ijaarrachuu kan qabnu miidhagina irratti ta'uu hin qabu nuun jedha kitaabni qulqulluun. Miidhagina irratti ta'uu hin qabu. Giddu galeessa keenya miidhagina godhachuu hin qabu. Hundaa'uun keenya miidhagina irratti ta'uu hin qabu. Sababiin isaayyuu miidhaginni hin darbaa, simboon hin darbaa, bareeduun hin darbaa. Nuyi egaa warri tajaajiltoonni kun waan baay'ee beekna. Mucaa tokkotu mucayyoo tokko yeroo ishiin faarfannaa faarfattu akka biyya keenyaatti namoonni waldaatti baay'inaan hirmattanii beektanii wayaan faarfannaa jira. Wayaan faarfannaa uffatanii faarsan yookaan immoo daarri mazammiraanii kan jedhamu jira kan hodhisiifamu. Homaa kan hin mul'ifne akka keessattuu warri amma sagalee lallaba kanaa barumsa kanaa dhaggeeffattan biyya ambaa jirtan keessattuu namoonni keessattuu biyya arabaa biyya musliimotaa jirtan wayaan isaan uffatan wayaa nama mul'ifne akka ta'e xixinneessine biyya keenya keessa namoota jiran irraa hin argina. Isin bira immoo miidiyaadhaan yeroo laallu dhiirris dubarris baay'ee wayaa dhedheeraa gurguddaa akkasiin uffattan beekna. Wayaan faarfattoota keenya guddaadha. Mucaan kun wayaa faarfattoota uffattee yeroo mucayyoon tokko faarsitu argeetu jaallate baay'ee jaallate. Hin bakka akkanuma fuudhu malee jedheetu wajjin gaa'ila dhaabbatanii egaa akkuma beeknu wayaan faarfannaa manatti nama wajjin hin galu waldaatti malee yeroo manatti galanii torban guutan ji'a guutan akka yeroo faarfannaa keessatti laalee sanatti itti miidhaguu diddi. Itti miidhaguu diddi. Kanarraa kan ka'e akkana jedhe baqaayinaa maalomee jedhe waldaarraa daara faarfannaa sanaa naa ergifadhuu galimee jedhe. Sababiin isaayyuu bifa kee laalee kanan jaalladhee wayaa faarfannaa keessatti hin jaalladhee jedha. Yeroo ishiin bijaamaa uffattu na mararti. Yeroo ishiin gurdii uffattu na mararti. Yeroo ishiin surree uffattu na mararti. Yeroo inni mataasaa firiizii godhatu na marara. Yeroo inni areeda isaa ofirra gadi baasu na marara. Yeroo inni akkas godhu na marara jennee bifa irratti hundoofne warroonni gaa'ila dhaabbanne sagalee dhaabbachuudhaaf yaallullee yoo jiraanne sagaleen Waaqayyoo waan jedhu hubadhaa. Simboon namarra hin darbiti jedha. Simboon namarra darbiti jedha. Miidhaginnis nama gowwoomsiti jedha. Yaalfaallu ውበት ያልፋል ደምግባት ከንቱ ነው። obboloota koo gaa'ila hundeeffachuu kan barbaannus kan dandeenyus miidhagina irratti ta'uu qaba. Miidhagina irratti ta'uu qaba. Mana nama baay'ee kan diigu, jireenya nama baay'ee kan diigu miidhagina giddu galeessa godhachuudha. Miidhagina giddu galeessa godhachuudha. Kan biraan isinii dabala. Nami akka gaafa dargaggummaa isaa sanatti nafu, akka gaafa dargaggummaa isaa sanatti naftu. Yeroo ilmoo godhatan, yeroo gaa'ilatti galan, yeroo waxan, yeroo tolchan, yeroo hojjetatan, yeroo dhama'an bifti ittiin of sisirreessinee gadi baanee ittiin mul'anne sun hin jiru. Hin jiru. Dabaleen fakkeenya tokko sinitti hima. Mucaa tokkotu mucayyoo tokko fuudhee yeroo ishiin boodiidhaan suura kaatu, yeroo ishiin surreedhaan suura kaatu, yeroo ishiin xuut mayaashaa bichaadhaan ofirra gaggaragaltee suura kaatu laaleetu hin miidhagdi jedhee fuudhee. Kanarraa kan ka'e erga fuudheen booda haadha manaa erga taatee jireenya jalqabdu. Jireenya yeroo jalqabdu waan baay'een namatti ulfaata ga'a. Abbootiin keenya yeroo haasa'an waa'ee gaa'ilaa guddisanii haasa'u. Manni namarra dhaabbatti malee lafarra hin dhaabbatti jedhanii haasa'u. Maal jechuudha akkana jechuun gatii nama kaffalchiisa gaa'ilatti yeroo seenan gatii nama kaffalchiisa.
Kanarraa kan ka'e akka yeroo bodii uffattu sana akka yeroo tiishartiidhaan surreedhaan mataan gara garaatti garagalu sana ta'uu dide. Paasterii waldaa isaa waamee tokko jedhe bakka nan hiika'e. Maaliif jedheen paasteriin nanii kanaan taane manatti gale fudhatee albeemii suura isaanii gadi fuudhanii ilaaluu jalqaban. Hillaalchisa paasterii yeroo nani jaalladhee fuudhuudhaaf jalqabe kunoo kana fakkaatti. Yeroo nani jaalladhee fuudhuudhaaf itti gale kunoo kana fakkaatti jedheetu suura ijoollummaatti yeroo dargaggummaa kaate sana itti agarsiisa. Ishiin immoo buna danfisuuf gara kushinaa dhaqxee kasala qabsiifteetu yeroo buna danfistee qursii gootee fiddu bijaamaa ofirra baastee akka kaleessa mataan filamaa miti bodiin irra hin jiru. Egaa haadha manaadha waan taateef yeroo dhuftu akkana jedhee baasti ilaali kunoo ammoo waan ishiin fakkaattu jedha. Yeroo ishiin buna fiddee dhuftu sana ilaali kunoo bakka hiikamte waan ishiin fakkaattu akkamittan kana wajjin jiraadha. Akka dargaggummaatti ilaalanii itti galan sanatti hamma dhumaatti hin ta'u gaa'elli. Umuriin yeroo dabalu bifti namaa waan dabalu qaba. Waan irraa hir'isu qaba. Waan itti dabalu qaba. Umuriin namaa yeroo dabalu waan godhu qaba. Kanarraa kan ka'e ilaali kunoo jedhe bakka amma gadi jigdee kana wajjin akkamittan jiraadha. Obboloota koo bifa irratti hundoofne gaa'ila dhaabne irra taanaan bifa irratti hundoofne kaadhimummaa jalqabne taanaan suura feesbuukidha walii erginu giddu galeessa godhanne taanaan suura iimoodha walii erginu giddu galeessa godhanne taanaan yookaan immoo qaamaan isa argine sana isa kaaffeetti yeroo wajjin haasofnu gabaa keessatti yeroo wajjin deddeebinu mana barumsaatti yeroo mana barumsaa jirru argine sana giddu galeessa godhanne gaa'ila dhaabne taanaan kisaaraa guddaarra jira. Siin harkisin miidhagummaan ishee. jedha. Ittiin isin deebi'ee macaafa fakkeenyaa kana keessatti macaafa weeddotaa kana keessatti maaliif na harkisi jetti mucayyoon kun maal laalteetu na harkisi jetti miidhagina mucaa kanaa laalteetii ilaala lakki boqonnaan 4 deebii guddaa nuu kenna miidhaginni waan guddaa tokkoon isin yaadachiisa namni bakka hundan bareedu dhugaa bakka hunda sin fokkisu namni qaama isaa mataadhaa kaastanii amma miilaatti yoo laaltanii bakka hundan bareedu. Bakka hunda simmoo fokkisu. Bakka ta'e bakka bareedu qaba. Bakka ta'e immoo bakka fokkisu qaba. Ilaalaa gaa mataan luuccaa yoo ta'e funyaan qax jedhaa yoo ta'e hidhiifaatu guddata. Miilla tufaa kabeelaa ta'a. Gara hudduu kana faa guddata. Hidhii wantoota funyaan tufattee ta'a. Ijatu boolla keessa bu'a. Gaaraa kaastanii madakaatti yoo laaltan muluun namaan bareedu. Mucaan kun maal jedhaan boqonnaa 4 irratti yoo laaltanii bareedduudhaati jedhaan. Bareedduudha natti miidhagdeet. Ishiin immoo akkana jetti maal kootu bareedaa? Eessa kootu bareedaa? Warri koo gurraattiidha jedhanii ofirraan ari'anii ani koo aduun baraa ammoo ittuu dabalee na gubeera. Eessa koo bareeda jennaan wayaa keessaa kan ba'u qolasaa keessaa kan ba'u shaanxaasaa keessaa kan ba'u ijji kee baallee ijaasaa keessaa yeroo ba'u inni hudhaan iddoo nu ta'ee eegu sana fakkaata. Harmi kee jedheetu bakka taate. Talittiin gurraattiidha fokkiftuu jedhamtee ari'amteetti inni immoo garuu bakka itti bareede keessaa argata. Kanaaf giddu galeessi gaa'ila dhaabbachuu keenya giddu galeessi gaa'ila ijaarrachuu keenya maal ta'uu qabu? Bifa ta'uu qabu. Mucaa kana yoo dabalee isinitti hime maal irratti hundaa'e yoo jettanii isinitti hima gaabbiraa isin barsiisa kaayyoo ishee irratti hundaa'e. Kaayyoodha. Gaa'ilaaf murteessaan kaayyoodha. Maal inni irra jettanii akkasin hin urgufamneefan kana isinitti hime malee bal'inaan waa'ee kaayyoo isinitti hima. Yeroo baay'ee nuyi dubara qal'oo jedhu warri dhiira dheeraa bakka diimaa bareedaa yookaan immoo gurraacha bareedaa yookaan immoo gabaabaa bakka likkanyaa warra mudhiinshii dubara mudhiinshii lakkoofsa 8 fakkaatu qal'oo waan akkasii kaafnee haasofnu. Yeruma laallannu laallachuu inni jedhamu suniyyuu na argamee maal fakkaata inni jedhu suniyyuu isa duuba kanatti mul'aturra kaayyeeffannee kaawwannee irra taanaan yeroo gabaabaadhaan booda jigan. Dubarri mudhiinshii lakkoofsa 8 gaafa ilma tokko deesse mudhiinshii lakkoofsa 28 ta'uu danda'a. 18 ta'uu danda'a. Mucaan inni dheeraan areedisaa luuccaansaa maaliinsaa sun gaafa gaa'ilatti galee mana ijaaruu jalqabe of caccabaa wayii ta'uu danda'a. Hidhii isaa bichaa qobaatti hafuu danda'a. Xiyyeeffannaan keenya, kaayyoon keenya, ilaalchi keenya maal ta'uun qabu? Bifa ta'uun qabu. Kanaaf egaa abbaan ilma isaa gorsu sun macaafa fakkeenyaa keessatti yaa ilma koo
jedhaan yaa ilma koo miidhaginni simbooji'in jedhaan. Miidhaginni simbooji'in. Ani maqaa gooftaa Yesuusin ganama kana isin harkaan buusa. Namoonni giddugaleessa keessan miidhagina godhatan yoo jiraatan. Giddugaleessa keessan miidhagina namoonni taasifatan yoo jiraatan. Miidhagina irratti hundooftanii jalqabdan warri taatan yoo jiraatan. Keessaa ba'a miidhaginni hin darbu. Kantuu akkanumaan simboon hin darbu. Hin darba simboon miidhaginni hin darbu. Guyyaa isaa eegee darba. Akkuma keenya ijoollummaa isaatti namni miidhaga, akkuma keenya ijoollummaa isaatti namni miidhaga. Sadarkaa baay'ee keessa deema namni. Amma waggaa 40 irraan olee deema, amma waggaa 100 immoo irraan gadee deema. Irraan olee keessa daraaruudhaaf akka midhaan nuyi beeknu sana irraan olee keessa baala miidhagaa, irraan olee keessa daraaruudhaaf, irraan olee keessa ija godhachuudhaaf deema, irraan gadee keessa ija isaa dhabaa deema. Namni bifarratti hundaa'ee gaa'ela dhaabatu waan gatiin qabne irra jira. Waan gatiin qabne irra jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf macaafa weedduu weeddotaa kana yeroo dubbifattan macaafni weedduu weeddotaa kun giddu galeessa kan inni godhate taphattoota achi keessa jiran yoo beekne malee baay'ee nu kolfisiisa, baay'ee hammeenyatti nu geessa, baay'ee waa wallaale. Waa lamatti hiikama macaafni weedduu weeddotaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosii fi waldaa wajjiniin illee bakkatti wal fakkaatu qaba. Abbaa manaa fi haadha manaa wajjiniin illee bakkatti wal fakkaatu qaba. Kana ala macaafni weedduu weeddotaa gara biraatti hiikamuu hin danda'u. Jecha asirratti jedhu sana haasa'uu hin danda'u. Halkan na jalaa bade jaalalleen koo nan dhabe, dammaqeen biyyan iyyaafadhe, harka isaarra ciiseen boqodhe jedhee waan baay'ee haasa'a. Kuni hammeenyatti akka nu geessuuf odoo hin taane ergaa guddaa qaba. Ergaa guddaa qaba. Kaayyoon xiyyeeffannaan giddugalli gaa'ilaa maal akka ta'e ergaa guddaa kutaa kanarraa arguu dandeessu firoottan koo. Kanaaf torbanarraa yoo Waaqayyo nu gargaaree fi yoo jiraanne maal baranna hoo jettanii gaa'illi qarshii giddu galeessa godhatee hundaa'u gaa'ila akkamii ta'a? Qabeenya qabdii, qabeenya qabaa, birrii qabaa, birrii qabdii kan jedhu kana giddu galeessa godhatee gaa'illi yoo hundaa'e bu'aa buusa moo hin buusu maal jedha dubbiin Waaqayyoo? Maal jedha dubbiin Waaqayyoo? Hiyyeessa fuudhuun hiyyeessatti heerumuun, soorettii fuudhuun soorettiitti heerumuun maal jedha sagaleen Waaqayyoo? Nuti gaa'ila kana yeroo hundeeffannu maal laaluu qabna kan jedhu kana keessaa bifa laaluu hin qabnu har'a isiniin jedheera. Bifa laallee gaa'ila hundeessuu hin qabnu sagalee Waaqayyootu jala nuu mure. Maal laaluu qabna ree yoo jettanii dubartiin Waaqayyoon sodaattu garuu hin barbaaddan tafallaaginaati. Waaqayyoon kan sodaattu. Inni kun tokko qarshiin giddugaleessa keenya ta'uu hin danda'u. Maalin godha hanqabeenya hin qabne yoon fuudhe nuyi lachuu distii hin qabnoo ta'e maankaa hin qabnoo ta'e siinii hin qabnoo ta'e walitti dhufne maal godha? Kanaafuu anis deegaa ishiinis deegaa yoo taate maal walii goona? Innis deegaa ishiinis deegaa yoo taate maal walii goona? Maal goonu ree? Qabeenyi giddugaleessa keenya ta'uu qaba. Maal jedha ree dubbiin Waaqayyoo? Torbanarraan qabadhee isinii dhufa. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Waaqayyoon isinii kadhadha. Yaa Waaqayyoo Waaqa hunduma dandeessu galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha maqaan kee bara baraan eebbifamu. Sagalee isaa erge isaan fayyise jedhamee barreeffameera. Ganama kana sagalee kee ergitee ijoollee gaa'ila dhaabbachuudhaaf jiran kan maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya isaanii akka fayyiftu tola kee haa ta'u. Bara isaanii akka fayyiftu tola kee haa ta'u. Adeemsa isaanii akka fayyiftu tola kee haa ta'u. Bultoo isaanii akka fayyiftu tola kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo waan ijaan mul'atu kana giddu galeessa godhatanii warri gaa'ila dhaabbatan gara kamitti akka deemaa jiran hubannaa akka isaanii kennitu tola kee haa ta'u. Ulfina akka isaanii kennitu tola kee haa ta'u. Karaa barbaaddeen isaanitti dubbadhu. Karaa barbaaddeen isaanitti mul'adhu. Mudhii isaanii jabeessi. Hafuura kee isaanii ergi. Humna kee isaanii ergi. Ayyaana kee isaanii ergi. Sitti qabamanii akka jiraatan isaan gargaara. Humna sirraa akka godhatan isaan gargaara. Ogummaa sirraa akka godhatan isaan gargaara. Ba'aa isaanii isaanirraa harcaasi. Yaa Waaqayyo bifarratti hundaa'anii warra gaa'ila dhaabatan maqaa gooftaa Yesuus isaanitti dubbadhu. Biftiin darba jedhiin. Beekumsin darba jedhiin, humnin darba jedhiin, namarraa dhuma jedhiin, isin xiyyeeffachuu kan qabdan ana ta'uu qaba jedhiin, ijoolleen kee si'in giddu galeessa akka godhatan isaan gargaara. Guyyaa keenya nuu eebbisi. Waan nutti dubbatteef ulfaadha. Waan nutti mul'atteef ulfaadha. Sagalee kee waan nu ergiteef ulfaadha. Warri sagalee kana dhaga'an jireenyaan akka jiraatan isaan gargaara. Mudhii isaanii jabeessi. Adeemsa isaanii cimsi. Xiyyeeffannaa isaanii mirkaneessi. Araarri kee fayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Gooftaa koo ulfaadha.
Barakana naa kennite ijoollee keetti sagalee kee akka dubbadhan illee waan na gargaarteef eebbifame. Biyya nagaa nu jiraachisi. Amma dhumaatti nu dhaabi. Kaasa jaallattee nu